Adobe Premiere Pro irratti opacity malee osoo opacity hin fayyadamin Polygon Max fayyadamuudhaan qofa barreeffama tokko ta'an title tokko haala kamiin fade in godhee fade out gochuu akka danda'u haala kamiin akka hojjetamu isinitti agarsiisa jechuudha. Yoo yaada dhaggeeffattoonni keenyaaf daawwattoonni keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya isin qabu jecha hamba dhumaatti subscribe, share, like, comment gochuun na waliin turan afeerra kootii gara video keenyaatti. Jalqaba erga haala kanaan barannee booda Adobe Premiere Pro keenya faayilii keessa gallee untini keenya banannaa jechuudha. Legacy title keessa gallee maalidha title keenya barreeffannaa jechuudha. Title keenya barreeffannaa jechuudha. ISO tuber jedheen barreeffadhaani. Shirka barbaadan jettanii barreeffatanii hojjechuu ni dandeessu. Sanii booda asin dhufaa jechuu ishee kana qixa lama irra kanaaf kaa'uuf jechuudha. Sanii booda keessa nan bahaa jechuudha. Sana booda kana timeline korran kaawwadha. Amma too ilaallee homa tokkoyyuu motion hin qabu jechuudha. Still calluma jedhee taa'aa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu kana maal gochuun irra jiraata? Motion xumuun irra jiraata jechuudha. Kana jechuun naannoo kanaan fade in godhee galee guutummaa sana agarsiisee addana kanaan immoo maalidha fade out godhee akkas bahu jechuudha. Kanaaf iyyuu kana garuu kan nuti hojjechuu dandeenyu maalinni opacitynis ni hojjetama. Garuu isa malee opacity malee immoo Polygon Max ka jedhamuun hojjennaa jechuudha. Bifa bareedaa fi hawwataa ta'eetiin. So opacity jettu kana dhufne asii maalidha rogar fee kana yookaan Polygon Max ka jettu jirti. Ishee irratti click gaafa goonu haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. So maal goona kana fuunee guddifannaa jechuudha. Haala kanaan erga guddifannee booda haala kanaan ani booda hin baanaa jechuudha. Keessa fuunee baanee maal goona amma waa tokko keyframe sababa hin hidhanneef waa tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu keyframe hidhachuun qaba jechuudha. Keyframe kiyya atoo hin hidhatiin dura garuu as keessa setting ishee fakkaattu jechuudha. Tracking metric ka jettu jirti. Ishee irratti ufnee maal goona preview akka isheen jirtu adda baafachuu qabna. Yeroo jiraatte akkanatti right taati jechuudha isheen ko previewin keenya. So as deebinee maal goona keyframe keenya hidhannaa jechuudha. Saniin booda addana kana gaafa yennaa gahe akka inni fade in godheenaaf galuun barbaade wanna ta'eedhaaf as deebi'itan kana irratti tuquudhaan haala kanaan fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Sanii booda amma kuni intiniin qabu isinitti agarsiisuu nan danda'a. Ammas wanti hin taane jechuudha. Fade in hin taane calluma jedhee galee jechuudha. Akka amma barreeffama type toolitti jechuudha. Kanaaf iyyuu maal godhaa asufeen feezarii isaa nan dabalaa jechuudha. Sanii booda amma ilaaluu dandeenya. Haala kanaan naaf galaa jechuudha. Sana booda umarratti immoo akka inni fade out godhuun barbaade wanna ta'eedhaaf addana kanarratti dhufeetan maa godhaa ishee kana achirratti right click erga godhee booda yookaan erga okay irratti jedhee booda maalidha umarra dhufeetan addana kanarra dhufeetan maal godhaa akka inni fade out godhuun barbaade wanna ta'eedhaaf nan baasaa jechuudha keessaa. So haala kanaan nan baasaa jechuudha. Amma naaf bahee jira jechuudha. Amma bifa salphaa ta'eetii akkasumas bareedina qabuun fade in godhee fade out gochaa jira jechuudha. Haala kanaan bahaa jechuudha. Guddisnee ilaaluu hin dandeenya. As deebinee ifama addana kanatti agartanii dogoggoranii jiru jechuudha. Danatti barreeffamni isaan argata. Barreeffamni tokko iyyuu argamuu hin qabu. Kanaaf iyyuu kana sirreessuudhaaf immoo haala kamiin sirreessina as deebisannaa jechuudha. Sana booda amma ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Haala kanaan gala. Sanii booda haala kanaan bahaa jechuudha. Na Adobe Premiere Pro irratti haala salphaa ta'ee fi bareedaa ta'eetiin maal gochuu hin dandeenya barreeffama tokko yookaan title tokko fade in goone fade out gochuu ni dandeenya jechuudha. Baay'ee bifa bareedaa fi hawwataa ta'een jechuudha. So isinis akkasiin barbaachisutti hojjettanii itti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Ofii keessan isa namni hojjete itti fayyadamuurra ofii keessan create gootanii itti fayyadamuun xiqqoo baay'ee bareedaadha. Akkasumas sinifillee
gaariidha jechuudha. Akkasiin creativity taatan isin gargaaruu hin danda'a. Amma dandeessan ofii keessan hojjechuudhaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaan guyyaa irraa viidiyoon ani qabadhe isiniif dhiyaadhe kanuma fakkaata. Guyyaa gara biraa viidiyoo gara biraan hagalutti deebinutti nagaan turaa deebana.